Ashamar kafune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa koodha. Egaa daawwattoota keenya har'a ani pranki irratti hojjechuufani abdii irratti garuu dhugaa dubbachuudhaaf ani kanuma dhugaatan dhagee. Maa inni kan dhageessisu noo iraan jettanillee abdii fi hajjiin waan kiyyaa gaaddiseen akkana jechuu sanan dhageenye gaaddisee jecha jettu sun gura kiyya seentee turte gad dhaabbadhee seerumaan dhaggeeffachuudhaanumaa jedhu isaanis na argan ta'ee maal fakkaata ta'e hin beeku inuma dhaabbatanii hin dhiisan waan kiyyaa dheeressee akka hin dhaggeeffanne dhiisan bakkuma sanatti dhaabanii. Egaa ani immoo bakka maa inni laata kan waan kiyya maal haasa'an kan jedhu sana baay'ee gaaffii natti ta'e namatti illee dhugaa dubbachuuf kanuma dhugaati. Egaa daawwattoota keenya waanuma hundaafuu amma abdiidhaan kottumee abdii waan si gaafadhaa waan kiyya kalee dubbachuu keessan dhageen ture dhaga'uun alattuyyuu hundoom atifa ana naamattaayi garuu immoo ani ajjiin natti himee ture hundumaa natti mi'ammareef wajjaa deemedha malee natti himee ture inni waan akkanaa ta'ee gaafannaan natti himee ture ati garuu maaliif akkanatti na dhoksitaa naamatteetis tokko naamatte lama immoo maana dhoksitaa innuu natti himee jedhetan abdii irratti piraankii ajaa'iba hojjedha. Isarraa inni immoo garuu kanuma dhugaan barumaaf han fedhe maal waan kiyya maal akka asaan barumaaf han fedhe. Dabalataan immoo piraankii isarratti dalaguus naaf fedhe daawwattoota fi hordoftoota keenya egaa waanuma hundaafuu maal akkanaan jedhu dhugaa waan akkanaati jedha kan jedhu sanas walumaan daawwannaa lakkeen waan dubbanne waan keessaan jechuu danda'a waanuma jedhu waanuma hundaafuu walumaan daawwannaa daawwattoota fi hordoftoota keenya angadhuma sagantaa keenya na waliin na hordofaadha nagaa naa tura. Maal gaddise? Akkam Mana ontri. taayika maal oole? Taayika jedhu. Taayika kana ja'am ulta. Waa dhaabadhee si fakkaadhamu. Jechuun baatoo gadi hin taa'ee maaliif na waamte naan jette maal akkan? Akkasuma gama. Haa ta'u rakkoon qabu. Garuu waan asi waameef hin beektaati. Namni tokko nama waame. Cal jedhaniitu waan si waameef hin beektaa maa irraa qabdiin sin jedhamu. Akkas jechuuf fedheen. Akkam jechuu beektare? Waan asi waameef hin beektaa laata jedhan jechuun akkas hin jedhe haa ta'uti yeroo inni. Hin beeku. Hin beektu miti lee? Deebii gahaa ta'u jiru maal gochuu jallistee nutti dubbachuu deemtaa jedhu keetu. Maal jechuun? Kana ni abdii maali jechuun maaltu fide? Yaani waan ansi waamee silaa namni tokko anam fakkeenya asitti tajamee si waame waan akkana asitti tajamee jedha malee waan ansi waamee hin beektaa jechaan maal jecha? Ani jedhe ati immoo lakkin beeku. Lakkin beeku sin jedhe gabaabaa. Bakka kanuma maal kan jennee fas hin jedhe rakkoon qabu inni garuu amma ani maaliif akkasii barbaade beektaa? Maal na barbaade? Eeda waan haasofte hin beektaatu kana maal gochuu sitti anu jedhamti ifaan ifatte ani birattis akka dubbattuun fedha. Eeda yoo min maan diree? Hin beektaa kana hin beektu moo? Maali? Eeda waan haasofte hin dhagatteeti? Lakkan eeda eenyu waliin? Ajjii hojii waan haasoftan. Waa'ee maali? Waa hedduu haasofne maa waan takkaaf lama haasofne? Ani dhagee jira sobdeen eelaa Laa jechoon maal haasofne waan tokkoof lama haasofne moo maali? Ajjii hojii waan haasaa turteeti waan hedduu haasoftus waan ani si gaafachuudhaan malu toon beekin too singaliin turteeti moo maal jechuu feeteeti? Maali natti himka kana jedhi. Kana maal jedhanii haa ta'u hin beektaa gadi ta'eef waan dubbatte sana hundamee haa ta'u waanuma hedduuyyuu dubbadhu sin jedhe na biratti immoo. Waa'ee maali? Waa'ee hojii dubbanne. Tokko. Keef tokko maal? Waa'ee hojii bakka inni dura hojjetu dubbataa ture. Kanuma dubbattanii? Waa'ee hojii kiyyaa dubbanne. Waa'ee jiruuf jireenya hedduu waa hedduu dubbanne. Waan gal fuuldura dubbanne. Bas. Kana qofa yaa abdiinan sobinan ajjiin waan hundaayyuu natti himee ture. Ani dhageen jira akka nama dhageenye akka waan waan beekne tokko sobdee ati tana itti waan biraa naasa'initi waan ajjii wajjin haasoftan hundumaa akkaatiin ituma na laaltu natti haasoftu fedhaan. Ajjiin maasitti? Maal kanas kaaduuf immoo moo maal jechuu feeteeti? Waan wajjin haasoftan mada duba natti himes hin jechaa jedhame. Maal sitti? Waan ajjii wajjin haasoftan beektu ati? Maal sin jedhee sitti mandi? Maal jedhee sitti mee maal irree silaa hin beektaa maal deebi'eetan dubbachuu qabaan ati natti himis hin jechaa jedhame ta'an. Hajji sitti mee? Na wajjin man natti himi. Osoo hojjaa deemuu baatee isuma fuuldurattis gaafadhaa ture iyyuu.
gatii inni hojjaa deemeef intura ani immoo amma si gaafachuu fedhe gatii ta'eef kanaaf si gaafadhe garuu malee isa hundatti si gaafachuu nan danda'a inni asoobiin itoo dhugaadhuma natti dubbadha. Yaa akii wanni kan kee wanni dubbanna wayitu jiru. Yaa akii maal taatisa? Maal jechuudha maal taate maal naan jette haanuu maal taate sin hin jenne maalan balleesse sin hin jenne waan kiyya waanuma waliin lallaaqaa kan turta sana natti himis hin jedheen. Yaa akii wanni lallaaqaa wayitu hin jiru maal taatisa? Inumaayyuu ka achi garagalchee sitti maachi ofii waan kana jalqabee ofii haasawuu eegalee ka'eeti as garagalchee deebee sitti maayi. Ati garuu amma waan naas funne naan jenneti. Ammaan tanatti. Laa haasayiti yaasofne irra eegaa hajjiin sitti meechaa dhuguma sitti maayi. Duraamaa sabuudhaan kan taate. Na dhageeffadhu ka hajji sitti meemire. Nisat natti. Jalqabuma dubbii kanaayyuu wakaase isu kan dhugaa sitti maayi. Inni akaasu ati maal jalaa qabdaree? Maal godharee? Atama fakkeenya waan oonatti itti anima callisee moo? Callisuu miti lakki wanta akkanaa miti jetteeti dhiisuu qabdee waan sana wanti si fudhatamneef dhiisuu qabda malee mee akkas jettee wajjumaan haasoftee fixxeetu immoo sobdee akkana deebitee immoo ani amma dhugaa sitti dubbannaan waan ani dhagee sana sitti dubbannaan miti kan amma dubbadhee isa jalqabeetta immoo sobdee. Waan miidhamte qabda moo ati maal haasoftanii waanuma kiyya sana maal jejjettanii natti himii afaan kee keessaa dhagahuuf fedhaa sin jedhe ammaan. Ati ana amata deefti qoy na dhageeffadhu ka isa sitti meemire hamaa miti kun isa sitti meemire jalqabumallee isatu naan jedhe yaaki gaaddisee mucattiin tun aatillee bakka hojii jirti walitti dafteellee araaramaan jirtu mucattii tana ati maaliif mariisistee isima tana hin fuudhinii naan jedhe akkas jennaan gaaddisee moo jennaan jedheen. Akkasitti mucattii tana waan akkanaa waan jaalalaa gaafatteef taanaan hin gaafanne ni sodaadhee jennaan ansii gaafadhuu naan jedhe. Ansii gaafadhuu naan naan gaafatinii jennaan inni ammoo anammoo yaani amma waan jaalalaa gaafadhee mucayyoo na bira jirtu tana yookaan haadhatti illee osoo hin araarsi waa akkanaa dubbadhe haati amala qabeettiidhanii yaani amala qabdi jabduudha si hiisisti maal naan jedhanii namni na himeera maal jedheen jennaan hajjiin waa hundaa anatti tolchaa mucattii akkasi jaalattullee waan si barbaachisu guutuu anatu kana hunda sitti meeraate sitti meenin hojjedha waan akkasi jaalattu anatu godhaa. Kanuma softanii yaatti fi yaajji. Dhageeffadhu akka isiin si jaalattu anatu godhaa narratti dhiisii. Kanaafuuyyuu ati hadhaa borutti mucattii araarsiitii osoo haati asiin dhufin mucayyoo silaa wali araarsuu yoo hin qabnu dhugaa dubbanne gaaddisee nama gaariidha hanaan jedheen jecha. Haa ta'uti garuu ani amma kana hunda kanaas asuusise hundaayyuu annan beeka. Kanuma wanni dubbanne jecha malee yaanii waan biraa akkanaa taatu akkasaa taatuudha miti. Sunsan yoo ammoo ati hin barbaanne mucayyoon tun mucayyoo nagaatii naamusa qabdii jabduu fakkaatti yoo ati hin barbaanne mucaa hiriyyaa kiyyaa sanii God dubbachuu anuun barbaadaan jedheen jecha. Hajjiin maanoo jecha. Sadaffaallee godhadhe mootiin wanna yaani mootiin bareedduudha ni barbaada waan ati anamma ofii illee miti simaa fi mucattii tana hawwaanaan jennaan. Inshallah ilaalladheetuma kanuma adda baane. Malee wanni si amanne maali kana yaada kana kakaase isa waa hunda kaase isa waa'ee kan kee gaa jedhee waan kan kee dubbanne jecha. Isatu bakka kanatti namamee waan kana mari'achiisee jechuudha. Kana mari'achaa turtanii jechuudha. Kana mari'achaa turre waan biraatiin. Ajjinis sadaffaa maal jedhee ana akkas na yaadaa tureyyuu. Yaani masaanuu sadaffaallee utaate yaani isaa yoo ani hin barbaanne inni naaf yaawwe yoo ani hin barbaadu waan jedhu taate inni dhosseetumaan si fuudheeti inni si balleessuudha kayaanni isaa. Haala gaarii reeftu boo. Kanuma tanaan kaanii bakka maalii jedheetumaan baruufanii. Kanuma malee yaani kana ammoo yaada kana an ofirraa kaasee dubbanne. Isatu dubbisee na dubbisee hoo jedhe namni maal godhe ammoo achi garagalee kasitti mutu na ajaa'ibe kanuma sin jedha kalaas kanuma faswaame bakka kanuma siraa baraafan yalla kanuma yoo ammoo mufattee raatte dhiifamu nu godhe ay rakkoon qabu lakkile namni baree wal ga'e waa'ee namaa hima dubbataan beekta waanuma jiru inni. Egaa daawwattoota keenya akkuma agartanii walumaan daawwanne
ani waan beeku tokko tun jiru waan man dhagee tokko yummaa hin jiru garuu ani xiqqoo maqaa kiyya dha'uu isaanii sana dhagee jira waan kiyya akka isaan naagalee jira garuu maal akka isaan hin beekne waan dhageenye soobetaan akkuma ergamas nin jedhe ajjiitu akkana jedhee natti himee jira dhageen jira jedhetan ani waan hunda afaan isaa keessaa baasise abdiinis baay'uma haareeti keessa isaatti babeessisuu baatus akka malee haareedhuma natti hime haareedhumaan natti hime hunduma isaayyuu gadi baasee hime egaa daawwattoota keenya ani soobeetis jedhus dhaggeeffadheen jira waan inni naan jedhe waan kiyya akka isaan dubbatan dhagee garuu waanuma hundaafuu nama ajaa'iba kun waanuma nama ajaa'ibu lakkas waan kiyya akkanatti gadi ta'anii shaggumatti qubna garaan haasa'uun isaanii na ajaa'iban baay'eetti egaa daawwattoota keenya maaliif garuu akkanatti namni olgee dhiirri kun maali ani na ajaa'ibee jira garuu waan akkanaa kun walitti gurmaa'anii waan kiyya kana hannaasa'u jedhee ani guddaa takkan yaadne waan akkanaa sanuun naasa'u jedhee yaadne ture egaa waan isaan jedhan waan ana irratti yaadaa jiran hundumaayyuu dhageessanii jirtu daawwattoota kiyya ani hamman tanatti ani kanan ofii kiyyaafis kadhadhu sinis akkanaa kanattan kanan hawwu harmee tiyya dafee gara kiyya naa fidee akka harmee koo wajjin na araarsu rabbi kiyya halkanii guyyaa nan kadhadhaa sinis naa kadhadhaa sinin jedha daawwattoota kiyyaa fi hordoftoota kiyya dogongoruun kanuma jiru dogongoree tan tasa harmeen amma barbaadde naan loltus na dhoftus dandeetum walumaan jiraachuu naa turaa tureeyyuu garuu immoo waan hundan waa baay'een babbaraa jira argan bahee kanaayyuu egaa daawwattoota kiyyaa waan asin kadhadhoo jiraate akka harmee kiyya wajjin dafee haraaramee mana kotti ol deebi'u naaf kadhaa du'aa naaf godhaa sinin jedha daawwattootaa fi hordoftoota kiyya egaa daawwattoota keenya dhugaa dubbachuu fi sin waa baay'ee jettanii jirtu komentii irratti akkana barreessitanitti akkana mcuun dubara taatee akkamitti mana dhiiraa teessii maal jettanii waa baay'ee jechaa turtanii egaa daawwattoota keenya yaaddi keessan sirrumaa dhuguma garuu immoo abdiin nama akkasii miti dhugaa dubbachuuf nama akkasii miti akka dhiira tokko sii miti yaada akkanaatu sammuu keessaa hin qabu tariiti nama akka ajjii kana wajjin yoo tasa waan akkanaa kana keessa seene rabbitu beeka waaqayyo akka nama akkasii san godhini malee dhugaa dubbachuuf abdiin nama akkasii miti garuu sin jechi keessan nan laalaa anuman argaa dhugaa keessanii dubartiin mana dhiiraa taa'uun nulfaata garuu waanuma hundaayyuu akkuma hagartan kana abdiin nama akkasii miti sin jedha daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaa viidiyoon har'aa akkana fakkaataa kanaan xumuree amga viidiyoo haaraatiin wal arginutti nagaan naaf turaadha like share subscribe gochuu commentis barreessuu hin dagatinaadha ciao